seenaan koo kana fakkaata. Dhaladhee waggaa lamatti haadha koof abbaa kootu wal hiikanii sana booda haati kan koo na fuutee gara maatii ishii deemtee na guddisuudhaaf jecha anaaf intala tokko qabdi hangafa kan koo jechuudha. Nu lamaan deessee abbaa kootii wal hiite. Nu lamaan fuutee gara maatii ishii gaafa deemteettu maatii ishii biratti guddanne. Isheen suni hangafti kan koo hanga waggaa 7 kan isheen bira teesse. Anis immoo hanga waggaa 7 biratti guddadhee ka'een waggaa 7 gaafa ga'e jedhu barnootaaf jedhee ofitti na fuudhe inni abbaan kan koo jechuudha. Sana booda barnootaaf deemee barnoota sana keessatti haati kan koo daftara hundumaa naa bittee daftarri tokko ittiin na hanqate. Mudannoo seenaa kaabtii keessaa jechuudha tokko asitti kanan sitti waan achi dhufana mudataa dhufe biyya ba'uudhaaf illee waan ijoonaa ta'e keessaa jechuudha. Innaa daftarri tokko hanqateen birrii tokko natti kennitee suuqii guddaatu jira kan keenya. Abbaan kan koo akka naannoo sanaatti yookaan akkuma aanaa sanaatti abbaa qabeenyaatti jedhamee waamama. Suuqii kana dhaqiitii bitadhu jettee suuqiidhuma abbaa kootti na ergitee achiin obboleessa kan koo hangafaatu iyyuu gurguraa jechuudha. Kan haati kan keenya adda addaa. Sana booda dhaqee irraa bitadhee mana barumsaa deemee mana barumsaa nageessanii mana barumsaa deemee ituun achi jiru mana barumsaatu jirru nama 3 keenya iyyuu haati keenya adda adda. Dhiira 2 fi dubara 2 jechuudha. Inna jarri lamaan sun wal lolani. Gaafa isaan lamaan sun wal lolan gidduu seeneen adda baasee achiin innumti suuqii keessa hojjetu suni dhufee mucaa isa dhiiraa sana rukute. Sana booda hangalee ragaatti bahe. Gaafa hangalee ragaatti bahu sababa ragaa itti baheef jecha birrii isa sila qarshii isa sila narraa fuudhee daftara naa kenne sana na kaade. Sana booda as keessatti wanti barnoota namaaf ta'a jedhee yaadu namni haadha hin qabne qabeenya abbaa ofiitillee akka fayyadamuu hin dandeenyedha. Kanan akka nu badhuttis jechuudha. Innaa birri maallaqa kana maallaqa daftaraan bitti fidii maallaqa daftaraa fidii dhiyaazana godhee jennaan haati kan koo yeroo sana baay'ee tokko iyyeettiidha. Beektee qola bunaa isa fufurdaa isa irra keessaa jechuudha. Qishirri yeroo qasharamee jedhu qolli bunaa irra keessaa ba'amti. Haati kan koo isa gurgurteeti kan isiin soogidda namni bitattee itti fayyadamtu. Macarrashaa hiyyummaa keessa baate jechuudha. Innaa haadha koo qabaddeen akkasumaan jedhanii dhaqinarraa kaffalii jedheetan fuudhee dhaqe. Ani maaliifan abbaa koo biratti fuudhee dhaqee abbaan koo kun mucaan kun yoo barattee kan bakka geessu taate anuma mataa ol qabdi yoommoo kan kooftu taate ana miti jedheenaa yaadaa isa jedhamu yaadeetan abbaa koo biratti fuudhee dhaqee jechuudha. Gaafa naqee jedhu birricha kaffaliin kaffalamne jedheen abbaan koo haadha kootiin. Achi booda naqin jedheesii kana qabaddeetan kutaa tokko baradhe. Gaafan kutaa 2tti darbee jedhu haadha kootiin ani si malee taa'uu hin danda'u. Erga abbaan kan koo qabeenyi sanaan fayyadne egaa asitti immoo daftara kan koo qalama kan koo yoon fixe haadhuma koottan bu'a malee abbaa kan kootti ni mala. Erganii kana na godhe jechuudha. Innaa erganii kana na godhe hin jenneen anis ishii kana garaadhumatti qabadde guyyaa tokko numa ni madda jedheetan suma biran ta'a malee roorroo haadha biddeenaa dadhabeera. An barnoota barachuu hin danda'u akkasitti jedheetan gara ishii deebi'e jechuudha. Roorroo haadha biddeenaa keessaas immoo waan hunda jechuudha. Hojii amma hin danda'etti anamaaf ishii hangafa kootiitu hojjeta. Mana barumsaa dhaquudhaaf yeroon argadhu saatiin natti darbee anaa darbeen deema. Inna bakka kana keessan darbe sana booda gara ishii deemee gara maatii haadha kootii deemeetan kutaa 2 kaasee hanga kutaa 6tti isaan bira taa'een baradhe. Barnootaan kutaa 2 kaasee hanga 6tti baradhe kana keessattis abbaan kan koo barnoota irratti illee nan gargaarre. Hojii qansiraatu jira naannoo keenya. Namni danda'u buna facaasaa fuudhee jira. Namni dadhabe immoo buna sana kiiloodhaan funaanee birrii 6 fudhata. Isa hojjedheetan kutaa 4 kutaa 2 kaasee hanga 3tti bunuma isaan birraa funaan walitti qabeechi kaayitan isaan baradhaa ture. Kutaa 4 kaasee hanga 6tti immoo qansiraa sanan hojjedhee baradhee jechuudha. Achi booda kutaa 6 gaafan gahee simisteera 2ffaa gaafan gahee jedhu bakka taayyaadee jedhu ani nama barnoota sadarkaa 2ffaatti seenuudhaaf deemaa jirudha.
namni na gargaaru hin jiru. Haati kan koo harka qalleettiidha. Abbaan kan koo immoo nan gargaaru. Barnoota sadarkaa lammaffaa barachuu kana uffata barbaada, nyaata barbaada, mana kireeffachuu barbaada. Kana gaafa yaade jedhu gara maatii haadha kan gootii biratti hanga kutaa sagaliitti taa'ee barachuun baay'ee natti ulfaataa ta'e. Sana booda gara haadha koo mari'achiise. Haadha koo mari'isiisanii gaafan jedhu ani nama barnoota sadarkaa lammaffaadhaaf deemaa jirudha. Namni na gargaaru hin jiru. Akkasitti immoo qansiraa hojjechuun hin argamu. Qansiraan narraa fagoodha yeroon sadarkaa lammaffaa ga'utti jedhee haadha kan koo mari'isiisee amansiisee tan gara abbaa kan kootiitti akka maatii isii nageessan godheeni. Inna gara mana abbaa kootiitti gaafa nageessan dhugaa. Yeroon abbaa kan kootii walitti deebi'u umuriin kan koo waggaa 13 jechuudha. Isa yeroon waggaa 8 isa biraa ba'e yeroo umuriin kan koo waggaa 13 isa biratti deebi'e. Yeroon deebi'e sana keessatti gaa akkuma ammaan sitti mee harkaadha biddeenaati. Barnoonni kan koo haa ta'u malee harki haadha biddeenaa kootiitti illee carraan na deebisu malee barnoota kan koo caalaa maaliif bakka hin kennu ture. Hojii mana keessaa macarrashaa hanga sidaatiitti jechuudha. Anatu hojjeta nyaata hanga sidaati. Garuu kanuma keessaa immoo sa'aatiin itti qo'adhu yeroon dhabu halkan keessaa ala jarri irbaata isaanii nyaatanii isaan jarri rafan an daftara koon gadi fudhadha. Hanga halkan keessaa sa'aatii 9 kan taa'e qo'adhan ture. Kanuma biraan barattuu cimtuun ture. Akka mana barumsaa keenyaattis akka naannoo keenyaattis barattuu cimtuun ture jechuudha. Inna sana booda guyyaa tokko abbaan kan kun waame sadarkaa meeqaffaa akka baane nu gaafate. Sadarkaa meeqaffaa akka baane nu gaafate anis ittani mee obbolaan kan kun nama sadii taanee baranna siin jedheera. Jarri sadan sunis itti mani. Gaafatti manu isiin kun haadhan qabdu waan haadhan qabneefi barnootuma siidhaaf hawaattaa fi halkan qo'ataa bultii isin immoo rafaa bultu qabeenya haadha keessan abdattaniiti jedhee abbaan kan kottime. Sana booda wallaahi ani maal takka irratti dalagame isin barree bakka rifeensa mataa kootii keessaa walakkaadhaa kan cinteen arge. An jalqaban argine goddanyaa kan koota argite hedduu tokko rifatte. Rifeensi sun irraan citini caammaa qodaa hin qabat ture. Caammaa qodaa sana baafadhee walgalee daftara lafa kaa'ee gad deebi'ee fudhachuuf gaafan jedhu hin jiru caammaan sun. Sana booda bakka nan barbaadee dadhabe. Barbaadee dadhabeen bakka kutaa 8 ga'eera yeroo sana jechuudha. Barnoota kutaa 8 baradha yeroon wanti kun natti dalagamu jammaru. Yeroon kutaa 7 baradhu immoo keessan deebi'aa jedheeni na abbaa kootiin keessan deebiini bakka dadhabdeetti maallaqa kan gootiin asi barsiisa waan ta'eef keessan deebiini jireenya mana kan gootii kana keessaa akka baatu tattaafadhu naan jedhee ture. Ashedha kana waadanaa seenee kutaa 8 darbee kutaa 8 yeroon ga'ee jedhu aniyyuu ijoollee jiraatii olittan sadarkaa argadhee gaafan sadarkaa kana argadhu gaa caammaan dhabeensiin jedhee caammaa kana miila mirgaatu fuudhame. Caammaa kana biirii keessas bishaan boollaatu qotamee gibbii keenya keessa raasha keessa barbaadee dadhabee shinti beetii keessa illee barbaadee dhabee bakka hunda barbaadee dhabeen na dhiise. Innaa gaafa ministirii qoramee galee jedhu ganna keessa jechuudha. Yeroo mana teenyu keessatti rifeensi mataa narraa murame hedduma rafutti narraa murame gaa rifeensi mataa kuni gaafan rifeensa kan koo kana ituun hiikkatinan ijoollee bira deemee ol bira deemnee rifeensa hiikkannaa achiin goddanyoota laman qabaa isaan bira deemee rifeensa mataatu naa hiikanu maaltu sirraa muree naan jedhan. Ayaan hin beeku callumeedhaa bakka callisaatii naa hiikaa dheetan mata rifeensa kana hiikkadhee dhaadheetan galee gara manaatti. Achi booda lamatu jiru isaan haati biddeenaa laman qaba tokko Guraageedha tokko Oromoodha. Isii Oromoo kana biratti kanan akkas ta'aa jiru jechuudha. Amma haati kan koo akkasiin gabaa keessatti yoon gabaa keessa dhaqillee akka haati kan koo gabaa keessatti na argitu hin feetu. Gaafa gabaa keessatti na argitee galtee bakka balaana kana natti buusti hojiin hojjettu maaliin taatu jettee maraatti jechiin guyyaa tokko ani immoo abbaa kan kootiin walitti buutii jedheen sodaadha. Maaliif yeroo hunda situ haadha mucaa kanaan harkaa baase jedhee waan inni itti dhaadatuufu nan sodaadha rakkina kan koo isatti machuun.
namoota bakkees immoo yeroon itti mari'adhu inni matini abbaan kan kee ariifata inna abbaa kan keetii fi isii immoo adda baaste siin jedhama waan ta'eef in ariifatini naan jedhee na gorsa namni isheereetaniisa ituma akkasitiin taa'u ganna sana keessa yeroo ministeerii qoramee galee sana keessa yeroo rifeensi kan kunarraa murame waa yaada kootii kanatti fute inna ati bakka isa gaa'ela qabsiifattee fuyyuu bu'aa jirta. Ati kan kummo daa'imummaadhaan kan isin abbaa kootiin adda baatee sammuu si firii goote nan guddifne akkamittiin akkasiin irraa fagaattu na gootaa dheetan boo'ee guyyaa tokko gaafan boo'ee abbaan koo dhufe amma gannatti kana naaf obsiitii isin ganna kana xumurtee nan deemsisaa sana booda anigaa ganni sun dhumee yeroon mana barumsaa seena nu ga'e gaafa ga'ee jedhu kutaa salgaffaatti darbee nan deeme gaafan deemee jedhu kanan baradhu miti manuma barumsaa dhaquuyyuu na jibbisiisu jammaree achi booda ituma qabamee dhaqu ituma abbaan koo natti kakatu ituma qabamee dhaquun kutaa sagal xumuree ganna keessaa ammas gara mana barumsaa gara maatiitti gaafan deebi'u uffata miicceef kana uffanni gaafa naqee fuudhu ciramaa isaan fuudha kan manni qarabaadhaan cirame kanan fuudha. Innaa uffata sadii ciramaa isaa fuudhee maaliif akkas na gootu jedheen gaafadheen jennaani abbaan kee suuqiidhaa dhufu nuti akkasiin goone ati waan kana faxxarteef hin himtaanaan jette ishi gaadhee inni fi abbaan koo gaafa inni suuqiidhaa dhufu ani immoo aariidhaaf danda'ee hin dubbadhu danda'ee isin himadhu. Nan bu'a malee danda'ee waan dubbadhu. Innaa inni dhufee gaafa dhufee jedhu inni himtee bunni dhugamee ka'e inni mani quraana gadi fidaadhee quraanni gadi dhufee kakan. Anis fayyaana feedhaan hin kakadhe jarris nutiin kunneedhaaf kunneedhanii kakatanii nan bu'e bakka malee dhugaa dhabuu kan gootu kun dhugaa qabu dhugaa dhabuu kan gootu na boobsisee yeroo sanaa innaa ashi baqqaa ta'u hiree kan gootu kana naa godhee jedheetan iyyuu bakka. Ise nan callisee mas dhiisetan ani immoo yeroo gannaa sana manan taa'u nan nagadan ture tigirootatu jiru naannoo keenya shunkurtii dhaqee fe'ee fideetan jiratti as rakkaban ture jechiin ituma nammas taa'u silkii xiqqoon qaban ture silkii sanatti bishaan dhaqanii bakka sireerra rafamurra geessanii kaa'an. Amma kana haalan ganama ka'ee qursii hojjedhee silkii sana dhaqeechii fuudhu silkii sana keessaa bishaantu gadi. Ammas baqa jirri isa uffata koo jiranis quraana qabanii kakatanii maalitti gochuufani maddas jedheetan baqa abbaan godhuudhaan amma nagayara gara mana barumsaan deebi'aatii na shanya'in jedhe. Ishi baqqaalee na shanya'ee mana barumsaa kana immoo gaafan baradhu birrii naan kennu innis birrii naan kennu maaliif natti jijjiirameera akka yeroo kutaa 7-8 baradhurraa natti jijjiiramee jira innillee jechuudha. Annan birrii 50 naa kenna birrii 50 sanaan ji'a tokko guutuun mana bakka naqeetti baradhu sana ta'a bakka deemee immoo itti baradhu sa'aatii 4 nurraa fagaata miilaan makiinaadhaan konkolaataadhaan immoo sa'aatii 1 nurraa fagaata. Innaa ji'aani kanan deebi'u galu sanuma keessaa immoo waanan godhadhu achuma keessaan bitadhatii achuma keessaan kiraa makiinaa kaffaladhatii gaafan galu garuu lafan gala deemee lafa gala. Iduun akkas jedhu kutaa 10tti gaafan darbee jedhu kutaa 10 kana keessatti gaafan deemuudhaa jedhu akkas naan jedhe. Amma isiin sadan waliin galtan obbolaan kan kee lamaan dhufaa jiru jarri na biraa hafanii turanii beekte kutaa isiin durbaa isiin kan Oromoo suni kutaa 4tti na biraa hafte. Isiin inni kan Guraagee immoo kutaa 9tti dhaqee ka'ee na biraa deebi'ee galee amma isaan lachuu dhufaa jiru waliin galtan waan ta'eef manni isin keessa teessanii barattanu kifilii 2 qaba. Ati kifilii tokko keessa taa'ii ati kutaa tokko keessa taa'ii baradhu jarri kutaa gadii keessa taa'anii baratan naan jedhe isheedheeta. Anis isheedheen fudhadhee ajaja isaa jechuudha.